buukiitiin dhufeen jira. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf akkam jirtu nagaa jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoodhaan nagaa jirtu. Yeroo baay'ee yeroo baatiin kuni keessattuu warra Oromiyaa xiqqoo yookiin Minnesootaa keessa jiruu fi yeroo bakkaan namni ilmi namaa biiziitti ta'uudha. Osfaanaan as jira. Osfaanaa bareedaa dhugaa dubbachuuf yoo taate hedduu namatti tolu gammachuu ajaa'ibaatiin jalqabamee hanga dhumaatti xumuramee achi dura ammootu bobbaan jila kafaa'oo obbo Jawaar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaadhaa kan uummanni Oromoodhaa bakka hundatti qalbiidhaan eegaa turee fi ammas warri Kaanaadaa qalbiidhaan kan eegaa jiru akka ta'e beekamaadha. Warra Kaanaadaatiin amma isin bira dhufaa bulloon obsaan aannan goromsaa dhugaa warratti waan gaarii dhageettan jedhee abdadha. Ammoo haa ta'uti beektanii hanga yeroo baay'ee waa hedduu afaan koo qabadhe jedhisee ture akka nama tokkootti. Maaliif afaan qabannee kan jedhu tokkummaa Oromoo kana jechaaf. Tokkummaa Oromootiif jecha dhugaa jiru osoo agaru haqa jiru osoo agaru dhiisa. Waa hundinuu ni dabra. Garaa bal'achuun bareedaadha. Oromoon yoo garaa walii bal'achuu hin dandeenye yoo tokko ibidda ta'e inni biraa bishaan yoo ta'e yoo inni tokko citaa ta'e inni biraa abbootu haafa ta'ee waan san akka bobaane dhaamsu yoo kan hin dandeenye taate diinaaf umrii dheeressina. Diinaaf carraa laanna kan jedhuun waa hedduu irratti arraba miidiyaa kana irratti deemaa ture wantoota garaagaraa miidiyaa kana irratti deemaa ture dhugaa jirtu hundasii afaanuma qabannee bira dabarra. Jecha takka jechuun barbaada. Yeroo baay'ee namoonni garaagaraa dhimmoota garaagaraa irraa maaf hin dubbanne jettanii keessaan barreessitan afaan koo ziq godhee bira ture waa hedduutu jira. Yeroo tokko namni waan tokko dubbachuudhaa fi dhugaa jirtu beekuun barbaachisaadha. Ta'uu hin ooluudhaan dubbachuun rabbi biratti illee nama ol dhabsiisaa. Waa hedduu isaa kun akkas ta'uu hin oolu kun akkas ta'uu hin oolu hamiidhaan hin dubbannu gareelee didda duubaan Taalaa hubadha. Gareelee dugda duubaan Oromoo duubaan gareelee kumaatama Feesbuukii fi Wasaapii keessa ijaaranii marii namoonni garaagaraa mari'atanii fi shira yeroo isaan xaxan seesee jechuudha. Shira yeroo isaan xaxan kana hundaa obsinee qooyaa guyyaan kun ni darba. Tura guyyaan kunis ni darba. Tura Oromoodhaaf guyyaan kun hundinuu yoo kanaan hadhu tol nyaanne diinaaf ulaa bannaa. Foddaa banuu hin qabnu qaawwa uraa hangalil mootuu diinaa fi banuu hin qabnu jennee waa hedduu callisaa bira dabara. Wantoonni almost ji'a darbe kana keessatti miidiyaa kana irra turan, Feesbuukii irra turan, bosona irraa ka'ee hanga magaalaalee Awurooppaa fi Ameerikaa yookiin biyyoota diyaaspooraa keessaan booda waan jiru hundaa quba qabna. Gurra lama, ija lama qabna, arraba tokko qabna, waa hedduu dubbachuu irra dhageeffachuu, waa qulqulleeffachuun adda baafachuu wayya jennee cadhifne. Garuu yoo atillee qal'iste, yoo atillee obsite, yoo atillee garaa kan kee hidhattee qooyi turaame tokkummaa Oromootti badaa uummanni biyya keessatti dararamaa jiru duuti uummata Walloo. Duuti maatii qonnaan bulaa nagayaa kan Wallaggaa, kan Gujii, kan Arsii, kan Harargee fi kan Tuulama keessatti dhumataa jiru kana obsi kenna. Wanti namni miidiyaa kanarraa haasa'u kun isarra waan nama miidhu hin qabu. Jechuudhaan waa hedduu garatti gadi baannee garaan udaan baachuu hin dadhabu, dubbii baachuu hin dadhabu maqaa jedhuun cal'isna. Garuu cal'isuun warra wallaalummaa itti fakkaattee jira. Cal'isuun gowwummaa warra itti fakkaattee jira. Gareen nama tokko lamaaf jedhama. Gareen garagaraa namoota garagaraa ijaaranii yoo si wajjin Oromoota biroo wajjinis garee mataa biraas qabu. As yoo dhufan si fakkaata. Achi yoo garagalan ammootu garee iccitii Feesbuukii keessatti, Wasaapii keessatti ijaaranii warri hojjetan. Seelii diinaa warri ta'an hedduun keessan akka jirtan ni beekna. Yeroo darbe jala saraadhaa kana qabadha. Yeroo darbe namtichi Agumaa jedhamu waa'ee Nabi Muhammad, waa'ee Jawaar Muhammad yeroo inni gadi baheetiin laaqqatu nuti keessa hin jirru jedhamee bakka hundaa waakkatamaa ture. Dr. Jamaal namti jedhamu garee garagaraa keessa yeroo inni gadi baheetiin arraba garagaraa arrabsu lakkii nuti garee kana keessa hin jirru haasawa kanaa namaa hin godhutan. Garuu dugda duubaan ammoo isa wajjin garee tokko keessa teettanii jara sana wajjin garee tokko keessa teettanii uummata Oromoo diigaa jirtan. Garee keessa taa'uun keessan qofti. Osoo agartan namoota saroota akkasanii san wajjin garee tokko keessa taa'uun keessan qofti waan namoonni sun godhan jaalachuu keessan agarsiisa. Jaalachuu keessan. Hedduun namaa jechuudha. Gara biraatiin ammoo namoonni tokko yeroo gaafii gaafatan gaafii kamuyyuu haa ka'u. Oromoo keessaa namni gaafii akka Jawaaritti gaafatame tokko illee hin jiru. Kijiba taate malee. Kijiba yoo taate malee gaafii ulfaattuu, gaafii ajaa'ibaa, gaafii mataa nama dhooftu akka Jawaar Muhammaditti namni gaafatan. Mormamuun illee Oromoo keessaa akka Jawaar Muhammad alagaan illee itti duulee, Oromoon illee itti duulee namni mormame hin jiru.
akkasuma ammoo namni akka Jawaar Mohaammed Oromoo manaa baasee mariisisuu danda'ellee hin jiru. Jaalatanii jibbitanillee kuni dhugaadha. Garuu Jawaar Mohaammed yeroo inni hidhame irraa eegalee jechuudha. Dhugaa jirtu walitti himna. Baqqalaan Garbaafaati guyyaa inni hidhaman. Hamzaa Booranaafaati guyyaa inni hidhaman. Addisuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaati yeroo isaan hidhaman waggaa lamaaf. Warroonni nuti hiriira diisitti ba'uu hin dandeenye jettan hayyoota warra ofiin jettan oosaa irraa kaatanii hanga gandaatti wali jirtan. Caasaa gandaatti wali jirtan. Oosaa irraa kaa dubbiin bakka biraa irraan ka'u. Oosaadha dhukkubni guddaan, naqarsi guddaan, umrii waggaa 36 kan lakkoofsise. Garuu Oromoodhaaf rakkoo uumuu malee fala tokkollee kan hin finne killee dhalee hanqaaquu dhalee dhaggeeffadha. Hanqaaquu dhalee falaffalee kan uummatatti gadi baasaatiin jiru. Tasfaayee har'a Muktaar Osmaan intervii godhee dhukkuba garaa isaa afaan isaatiin alba isaan osoo hin taane hooggantoota oosaa irraa gadi ka'a dubbiin. Jaalattanii jibbitanillee har'a dubbii baasuun dirqama nutti ta'a. Dirqama ta'a. Isintu didee isintu quba kokkee nu kaayetiin akka nuti baafannu nu taasise. Ta'a obsaa. Dhiisaa jennee diddanii booda hin boo'inaa yoo ilmeetii ennaan jiramtan kan isin jennu guyyaa kanatti dhufaaf isinitti himaa turre. Guyyaa kanatti dhufaaf isin kadhachaa turre. Ta'a jennee isin dinne. Guyyaa Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessa jiru. Guyyaa Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa jiru. Guyyaa Abdii Raggaasaa Fatadhallee inni mana hidhaa keessatti rakkatu. Jara kana baasuudhaa fi tuutni oosaa jedhamu kun gaheen isin taphattan ziiroodha. Ziiroo. As baatanii biyya alaa kana maal gootan? Mootummaa ce'umsaa ijaarraa jettan. Mootummaa ce'umsaa namni biyyaa miti ona takka harkaa hin qabne, ganda takka harkaa hin qabne mootummaa ce'umsaa Ameerikaa keessa nu ijaartan. Profeesars, hayyoota, beektoota, doktoroota. Namni umrii waggaa 36 jechuun umrii Haacaaluu Hundeessaati. Dhaabni hayyoota Oromoo keessaa qabu kan saayinsii biyya Westii kana barate garuu Oromoodhaaf waan bu'aa takka ittiin isin buufne bu'aa takka 36 miti bu'aan takka isin buuftan hin jiru. Wanti isin hojjettan maali? Garaagarummaa difference isa jedhamu kana hubachuu hin dandeenye. Xiinxalli keessan yeroo hundamaa OMN diversity hin qabu jedhaa turtan bara maal gootan walga'iin keessan dhufaa jira. Dura bu'aan keessan simbirtuun dhiyeessee jira waan kana garuu irraa dubbachuun summii Oromootii fi dhukkoo Oromoo irraa dubbachuun barbaachisaadha. In dhufa ta intervii Muktaar tana boodatti dhufa dhaggeeffadhaa sirriitti Oromoon ni cadhifne ni obsine garaa bal'anne garuu garaa bal'achuu keenya kana sodaa itti fakkaate wallaalummaa itti fakkaate doctors warri jedhamtan hayyoota warri jedhamtan beektota warri jedhamtan warri waggaa 36 oosaa jalatti ijaaramtanii teetten from the top doctors to the lower level of ganda hanga warra seesee jedhamtu sanaan gadi baasanii jechuudha. Bara maal gootan? Jawaar Mohaammed yookiin Baqqalaan Garbaallee barreeffama yoo qabaatan barreeffama isaanii haa dhiyeeffatanii jettan jedhan. Dan namoonni akka Asaffaa Jaalataafaati warroonni dhukkuba sammuun keessan dhukkuba yaadu. Akkami Jawaar Mohaammed faati barreeffama dhiyaatan oosaa keessa jarri kun dhiyaachuu hin danda'an jedhu. Bar Jawaar Mohaammed hoogganaa oosaa ture at one point. Garaagarummaa ilaalchaa yoo qabaatan kabajaa hayyummaa inni qabu qaba. Sammuu inni isin caalu qofaaf jala sarara fudhadha. I am not a member of Kafao. I am not. Garuu an abaa'os miti. An miseensa dhaaba tokkootiin illee miti. Independent Oromo. That's it. Kafaa'oon barii balleessinaan mismaaraan dha'uu barbaachisanaan mismaara saantii 12 waraana. Hin barbaachisu taanaan ammoo yoo hin gorsina yoo gorsa namaa dhagahan ammootu fayyaa ta'a jennaan. Jawaar Mohaammed faati barreeffama dhiyeeffachuu hin qabu jettanii wal nyaatanii wal fixxanii isin warri garaagarummaa yaadaatti hin amanne guyyaa Oromiyaan bilisoomte Oromoo maal godhuuf deemtan? Guyyaa Oromiyaan bilisoomte nama isin irraa yaada addaa qabu maal godhuuf deemtan? Isin amma warri biyya Ameerikaa kana keessatti waggaa lamaa yeroo uummanni Oromoodhaa gadi bahee iyyaa bahe doktoroota kan Dr. Muhammad Hassaniin ala kan hafe probably yeroo tokko Dr. Heenok Gambisaa irraan kan hafe meeqa keessantu hiriira Oromoo bahaa ture? Meeqa keessantu qophii Oromoo irratti sagalee uummata Oromootiif taa'e guyyaa tokko iyyuu hedduu keessanii isin agarra guyyaa takka isin agarra. Not in DC, even in your own state. Isin agarra. Amma garuu Jawaar Mohaammed faati yaada inni qabu dhageessifachuu hin dandeettan oosaa irratti present gochuu hin dandeettan oosaa is not going to be the Oromo Study Association. Hin ta'u jechuudha akkas taanaaniin. Jawaarii miti dhageeffadhaa yoo nama taatan hayyoo taatan jawaarii miti Abiyyiin affeeruu qabdan sila. Abiyyiin affeertanii Abiyyiin ofii as yaamtanii garaagarummaan nuti qabnu kan kaayyoon ati qabdu kan jettanii maal waraqaa barreessan dhiisanii waraqaa barreessuudhaan rakkoon Oromoo ganda takka irraa bishaan takka baasuu hin dandeenye waggaa 36. Ganda tokkoof bishaan takka baasuu hin dandeenye umriin keessan ka waggaa 36. Bishaan mana barumsaa takka kiliinika takka
Killing karaa tokko riqicha tokko ijaaruu hin dandeenye. 36 years is just age lakkoofsa. Dhaggeeffadha. Feetan yeroon geesse jibba hojjetanii mee burqaa isaan baasan tokko naa fida. Ummanni Oromoo hongeedhaan rakkataa. Oromoo Studies Association waggaa 36 wanti isin qorattan maaf rakkoo bishaanii rakkoo ummanni hongee Oromoo tokko ni jinde. Guyyaa tokko gadi baatanii goofan dibii takka bantanii akka osaatitti hawaasa keessan bira guyyaa kam dhaabbattan. Osaan guyyaa kam hiriiruma tokko hoogganee akka hayyootaatti walii galtanii akka hayyootaatti wanti isin hojjettan maaltu jedhu. Garuu hayyoon isin keessaa bahan guruppii ijaartanii guruppii hayyoota Oromoo kan jedhu ijaartanii warra arrabaan hayyummaa kennitaniif arrabaan warra bakka hin oolletti bakka kana oolee jira an guyyaa akkasii godhee jira jedhu waliin qabdanii hayyuudhaa fi beektota gootanii isin ummata Oromoo diddiiguudhaaf hojjetan. Qorannoo keessan has nothing to do with Oromoo. Mee qorannoo isin gootan rakkoon Oromoo tokko solvi godhee jira yoo kan jettan ta'an natti himaa. 36 years is not easy. Waggaan 36 waan xiqqaa miti. Umrii Jawaar Mohammed, umrii Haacaaluu Hundeessaati. Waggaan 36 kun. Waggaa 36 kana keessatti maal gootan? Garuu of jalatti garee ijaartanii mootummaa ce'umsaa biyya alaatti ijaartanii eenyu bakka isin buufates. Professors, mee Oromoon mootummaa ce'umsaa isin ijaartanii fi Oromootti himtan fidaas. Seeseewwan. San qofaa miti. Ayee Jawaar Mohammediin dhoorgitan Baqqalaa maaf hin kenninaafi carraa. Maaf hin kenninaafi carraa. Maal ol ga'een keessan hunda yeroo hundaa DC maaf ta'a. Maaf Minnesootatti hin goone. Sodaafi. Always maal ga'een keessan DC ma. Maal DC maali? Oromoo maal qaba DC irra? Maal qabna mee DC irraa wanti Oromoon qabu maali? Oromoon bakka hedduminaan hin jirree fi magaalaa nafxanyaan itti guutame keessa argattaniitiin Ingiliffaan haasofte. Akka uummanni Oromoon biyya jiru iyyuu dhibbatti isin dhageenye. Ingiliffa presentation keessa. Mee nama yoo taatan Oromummaa yoo qabattan miitingii keessan Minnesootatti godhaa. Minnesootatti godhaa fi uummanni irratti hirmaatu. Uummanni isin wallaalaadha jettanii isin akka hayyootaatti wal qabamtan dhugaa isiniif himaa qonnaan bulaan Oromoodhaaf hayyoota waggaa 36 oosaa keessa ture jettan. Bakka western politics dha wanti isin beektan. You have nothing. Rakkoo biyya keenyaa qonnaan bulaa keenyaa takkitti yoo ittiin naffidaa. Achi keessaa namni bahe. Fidaas. Yeroo uummanni miliyoonaan kumaatamaan gadi bahee sagalee eessa turtan? Amma akka hin dubbanne mirga dubbachuu dhoorgitanii bar nama yoo amansiisuu dadhaban akkana nama ukkaamsan jechuudha. Guyyaa Oromiyaan bilisoomu. Guyyaa Oromoon aangoo qabate yoo isin hayyoota Oromoo jedhanii aangoo kanarra isin ka'an Oromoo maal godhuuf deemtuun gaafii kooti. Deebisaa. Otherwise Oromiyaanuu bilisoomtu. Isinumti dachii Oromiyaa irratti Oromoo irratti qeerroon Oromoo kan wareegama kafalaa jiru. Walakkaan keessan maali? Walakkaan hayyoota warra dhufiin jettaniin kun walakkaan woboo jettan yoo dubbattan qawwee malee jettan garuu keessin deeggaraa jirtan abaa of Finfinnee keessa taa'u dhugaa jirtu walitti himna. Is over bakka obsinee dadhabachuu diddan of qabachuu diddan namni isin jalaa cadhisinaaniin yoo namni tokko dubbate namni naannoo biraa yoo dubbate gandummaa jettan. Waan akkasinitti himaa Oromoo dhaggeeffadha. Dhiphummaa waan jedhamu xabbaa waan jedhamu Tigreen nuuf fide. Gandummaa waan jedhamu siyaasaa Oromootti nuuf fide sanuu abaa'u. Jaalanne jibbinellee yoo namni tokko abaa'u keessa gaafii gaafate gandummaa. Yoo namni tokko waan tokko gaafate gandummaa. Gandummaaf aantummaa uummata hiikaa addaan baasee hin beeku. Uummata gandummaadhaan jettanii namni akka gaafii gaafan ayyee. Gandummaadhaan illee amma kaanillee hayyuu kee barreeffama kan kee hisuun dhageenyu waan kana dhaga'uu hin qabnu faranjiin waan kana dhaga'uu hin qabdu ati waan kana pireezent godhu what is shame with that? Maali salphina kana? Walakkaan keessan hayyoonnummaan kun walakkaan keessan namni muraasni keessan namni muraasni keessa waboon hin jirtan akka jirtutti inni kun abaa'udha. Yeroo ammaan tana jaalmaan Romaa jedhe haasawa isaas dhageessaa utuu miidiyaa Habashaa irratti kan inni dhufee dubbate irra deebinee isinitti himna. Maqaa hegereetiin yookiin ammoo miseensonni abaa'oo diyaaspooraa keessa jirtan kana jaalmaan hojjete yeroon geessee miti liqiin saagale. Don't shout at me yeroon geessan kana godhattee hin haasa'u hin madhatin. Maal jedhe jaalmaan roon abaa'oon urga guyyaa biyyatti galee nu akkate irraa ka'ee waan tokko nu bira jiru jedhe maallaqa waggaa lamaaf maqaa abaa'ootiin jalatti guurtan eessa geessitan? Eessa geessitan waboo jettanii guurtan? Where is that money? Garuu maallaqa guurtanii bakka biraatti galchitan yoo namni waan tokko dubbate isin malee xabaqaa waboo hin jiru. Isin malee ka waboodhaaf dhaabbatu hin jiru. Who are you? Bakka lama dhaabbattan ji'a tokko waboo fakkaattan. Ji'a lammaffaa immoo abaa'oo taatan. Abaa'oodhaaf waboon kana jaalmaarrootu jedhe taask foorsiin jedhaara hegereen jedhaa jira magaalaa Waashingtan DC keessatti. Dhaggeeffadhaa uummanni Oromoo. DC keessatti hiriira DC dhandhee qaama hegeree jedhuu fi qaama taask foorsii walitti yaamnee ilmi namaa imimmaa walitti booyee kan dhiiga fakkaatu dhangalaasee araaramaa rabbiif jecha. Araaramaa jennee kadhannee dadhabne
hanga dhaan araaramne hanga dhaa maallaqni Oromoodhaaf guuramu maallaqni qabsoo Oromootiif guuramu irra guddaan gara waboo osoo hin taane gara biraatti deemaa jaalatanii jibbitanillee gara wabootii miti gargaarsi maallaqaa Minnesota fakkeenya fudhachuudha stadiyeemii dhaqaa laallaa yoo agartanii laattan kun asitti abaa'oo jedha kun achitti waboo jedha how long we have to be in two different places qaamni kun lachuu garuu abaa'oodha matama isaati abaa'oon tokko walakkaan isaa cabee task force abaa'oon tokko walakkaan isaa cabee abaa'oo ofiin jedha hanga yoomii isin bakka dhaabbatanii namni biraa yoo gaafii gaafate gandummaa jettanii itti maxxansitan hin arrabsitan hin laamsheessitan isinoo kan bakka lama dhaabbatta magaalaa takka keessatti stadiyeemii tokko keessatti maal isinaa goonu maal isinii godhuu qaba Oromoon maallaqa uummata Oromoo irraa guurtan waboodhaaf ergina jettanii waggoota lamaan kana guurtan jaalmaan roon nu bira hin geenye uummanni kun saantiima nutti ergaa hin jiru uummanni Oromoo jara kana hin gargaarinaa jedhe Oromoo maallaqa itti hin kenninaa jedhe seesetti maallaqa hin kenninaa jedhe akkam isinaa goonu re amma immoo miidiyaa qabattanii Jawaar Mohaammed kaadiree kijibaa kaadiree gandummaa kaadiree ololaan ijaartanii kallattii hundaan miidiyaalee garagaraa ijaartanii miidiyaalee garagaraatiin uummata Oromoo irratti duulchisanii Oromoo gandaan diiguu barbaadan uummata Oromoo waboo keessaa waayyuu hin qabne miti uummata Oromoo gaafii nagaa isin gaafatu dhukkubni guddaan eessa jira ammas caasaa keessan keessa jira waan namni yeroon geesseen waan an jedhee na gaafadhaa yeroon geesseen kana yoo jedhee jiraate takka lama sadii jedhaatii babbasaatii yeroon geessee kana jette yoo ta'an barii taanaan hin dhiifama gaafadha uummata koo garuu yoo badii hin ta'in kan isin hojjettan hin mul'atu waggaa lama guutuu isin kadhannee isin boonnee Oromoo community keessatti guyyaa Abdul Jabbaar du'e rabbi isaa araaramu Abdul Jabbaar hin ajjeesan maal isin hin jedhe tokkoon keessan du'uu qabdanii isin hin jenne yoo isin kana gootan malee hayyootaan nu bira dhaabbadhaa aktiivistootaan nu bira dhaabbadhaa jechuu hin dandeettanii kana bira darbee namni isin bira dhaabbataa jiru hin jiru isintu bakka lama dhaabbate akkam jettanii hayyootaan dhaabbatan ulee fudhattaniitiin osoo isinii tolteeti nama liqimsuudhaaf yaaddan osoo isinii tolte maal jechuudha kun hanga yoomii cadhifna lakkisaa jedhe imimmaan Saamu'eel diisitti buuse abbaa biraa dhiisa imimmaan dubartoonni guyyaa nuti Waashingtan diisi jiru buuse cubbuun sun isin dhiisaa maallaqa maqaa wabootiin guurattanii kiisa mataa keessaniitiin guurattan niggii godhattan wanti gurguraa baatan kun daldaala ta'e Oromoodhaaf miti kun argaa jirra hin obsine lakkaa dhaabbadhaa nu dhiisaa jenne dhiisuu diddaniitiin ammas taanaan namni yoo Oromoon isin Jawaar hin jibbitaniif namni Jawaar hin jibbu qaba Jawaar dhaaba mataa isaa ta'e qaba kafaa'oo qaba ofii keessanii uf qulqulleessuu dadhabdanii ofii keessanii sammuudhaan kompiit gochuu dadhabdanii ofii keessanii isa amansiisuu dadhabdanii ofii keessanii bari gadi baatanii bari hayyoota abaa'oodhaa kanneen maneedhaa tortoraa jiran tokko baasuu hin dandeenye barsi ofii keessanii gadi baatanii bari dhugaa isinitti maa dhaggeeffadhaa gadi baatanii tokko taatanii uummata keessan hunda gadi baaftanii qaama mootummaa tokko biratti ragaa qabatamaa dhiyeessanii hayyoonni keenya hooggantoonni keenya karaa kanaan miidhamaa jiran jettanii guyyaa mootii hojjetan tokko hin jiru bara ragaan qabatamaan uummata walloo irra gahaa jiru gujii irra gahaa jiru walla garra waliin qabdanii faayilii gootanii orgaanaayiz gootaniitiin qaamni mirga dhala namaa gaafatu tokkotti bakkeen isinitti dhiyeessan hin jiru bara garuu oosaa isin hin jenna rabbi isinaa oosu oosaan kun maqammaan kun rabbi isinaa oosu dhugaa isinitti himaan oo abadaa maqaa hayyoota isin hin jenna maal abadaan yegaanus ximaa biraati okkote ifaa okkotee keessaati gamtaatan bara meera gammaan akka warra Tigraay waggaa gabaabaa keessatti hayyoota waggaa 27 uumatanii dhageeffadhaa hayyoota waggaa 27 uumatan fayyadamanii ragaa rakkina Tigraay keessatti raawwatame yakka Tigraay keessatti hanga Juulaay 30tti maal godhu hanga Juulaay 30tti atrocitii Tigraay keessa gaggeeffame maalaa godhaa jedhan galchaa jedhamee amma addunyaan teettee eegaadha warra Oromoos oosaa waggaa 36 lakkoofsise warra achi jalaa bahu gaazexeessonni isaan jalaa bahan hundi siitu ana malee ebalu dhiyaachuun qabu ana malee ebaluun dhaga'uun qabu mana ooltu yoo dhaga'u baatte doddi maaf mana kan kennu oolte dura bu'aan oosaadhaa Dr. Jawaariin fa'aa affeeree Baqqalaa fa'aa affeeree isin kasarrastaniif maali yoo taatan isin dhimma Oromoo isin murteessaa Oromoo irratti ba'aa isin tufe'aa rakkoo Oromoodhaa hundi isaatu dubbatee waan irra wali kanaaf bari dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii walitti dhufanii afur walitti dhufanii gamtaadhaan tokkoomanii deeman osoo jennu sababa summiin eegeen biyya alaa kana diyaaspooraa kana cittee haftee jirtuuti waliigalteen biyya keessatti godhamullee addaan turturee yookiin addaan ciccitee bari. Kana osoo obsin waggoota lamaan kanneen cal'ifne even maayikiin siyaasaa kana hin darbee gara hojii dhuunfaa kootti deebi'a jedhee murteesse. Garuu nama hin deebistan garuu nama hin raffistan waa hin hojjettan yoo namni hojjete ammootu yoo waa mul'atan ammoo hinaaffiin garaadhaan kan isin dhukkubsu hayyoota Oromoo argeen. Hayyoota Oromoo argeen osoo sammuu qabaatan let me tell you something. Bara aanaa kombolchaa ture waan irra ga'ee fi waan jedhe isinitti hima.
warri aanaa kombolchaa jiran kana warri biyya san bulchaa turan ni beekan. Maastarsiin dhufee maastarsiin darbeen. Galgala maastarsiin kiyya dabreen itti himamee ganama yoo an biiroo ga'u maastarsiin koo haqame. Booda maal godhe itti dhaqeen bulchiinsa yookiin ammoo kaabinee maastareetii kiyya haqxe sana dhageeffadhaa jedheen yeroo sana abaaboon biyya keessa hin jiru abaaboon diina kennaa jedhama. Ani jedheen anaa saba kanaaf dabqa xuruurratee jijjiirama qabatamaa uummata sana keessa fidee miti. Osoo abaaboon diina isin jettan kun carraa barumsaa argatee maastarsiin isaa argatee carraa barumsaa kamuu yoo dhufe ani OPDO isin biyya bulchaa jirtan dura carraa barumsaa sana isaaf hin kennaa jedheen. Maaliifii naan jedhan yoo barate yooka this is my word quoted yoo barate abaaboon isin diina jettan kun yoo barate yoo sammuun isaa bal'ate yooka ana gama isaa fudhata yookiin ammootu ofii isaatii gama kiyyatti deega. Kanaaf carraa barumsaa dursa kan kennu nama isin diina jettan sanaaf. I was a head of education and capacity building. Garuu jarri san hin dhageenye warra ankiisa kiyyaa maallaqa kiyya baaseetiin akka baratan kolleejitti ergeetu maastarsii koo haqan. Okay? Maastarsii koo haqan. Guyyaa sana nagaatti rabbuwaan keessan na agarsiisuu jedhee biraan akkallee odoo hayyoota oosaa keessa jirtan. A to Z gora keessan dura wanta kana dubbachuu wanti barbaachisaa ta'e shirri oosaa keessatti hatamu. Oosaa jalatti garee garagaraa ijaartanii gumii garagaraa ijaartanii mari'attanii akkaataan isin dhukkuba Oromootti ta'aa jirtan. Garaagarummaa namni qabu dhageeffachuu diddanii garaagarummaa namni qabu dhageeffachuu diddanii osoo garaagarummaan jiru lakki nama nuun adda ta'e nama waan nuti jennu malee waan biraa faallaa keenya dubbatu faallaa wanti jedhamu jiru bara. Jawaar dhimma Oromootiif hidhame dhimma Oromootiif waggaa guyyoota 40 soommani garaa isaa qabatee osoo du'e isin garuu guyyaa 4 nyaata malee dhooftan guyyaa 4 miti laanchi bira dabartanii iraata hin eegdan I know each of you hin kijibdan dhugaa walitti himna kabajaa waggoota lamaan kana isinii obsine mee hiriira kam hooggantan mee hiriira kam gargaarsa Oromoo kam adda durummaadhaan maallaqa keessan baaftanii kennitan nama akka Dr. Muhammad Hassan hin agarreen hiriira irraa hin hafu miiraa isaatiin bakka Oromoon itti gargaaramtu kan hin hafne isan argeen. Kamraa dhiisa uummata fageenyaa dhiisa. Hayyoonni Wallagga irraa dhalattan yookiin ammoo Arsii irraa dhalattan hangam uummatuma Arsii bira dhaabbattan yeroo manni Arsii rakkan hangam uummata Wallaggaa bira dhaabbattan. Hayyoon Wallagga dhalatee hangam uummata Wallaggaa kan rakkoo keessa jiru abbaa biraa dhiisa. Dhiisa Oromoo gulgulluu batiin isin balleessan keessaa tokko namni akka Oromootti uf laaluu qaba malee akka ilma maccaatti uf hin laalu. Ilmaan maccaa yeroo rakkatan yeroo beelaan dhuwan yeroo manni isaanii irratti gootu mee hayyoonni piroofeesaroonni Wallagga irraa baatan maal goote maal gargaartan waldaa wabii maccaa bira meeqa keessantu dhaabate. Many of you dhiiraa fi dubartii dabalatee doktoroota hedduu jirtu. Garuu wanti isin gootan qabatamatti lafarra gadi baaftanii wanti isin uummata keessaniif gootan hin jiru. Waan silaa organizationii kanneen fakkaatu umrii lakkoofsistan fakkaatu hin jiru. Arsiillee akkasuma hayyoon Arsii keessa dhalate doktora kan jennuun hayyuu beekaadha kan jennuun doktora tokko caanii ka hospitaala Arsii Nagelleetti ijaara. Amma ijoolleen muraasni naannoo dhiyaa irratti gimbii irratti laayibireerii warri ijaaraa jiran jiru. Ijoolleen gimbii laayibireerii warri ijaaraa jiran jiru. Garuu uummata beelaan laayibireeriin illee barbaadanii yoo namni baratu jiraate yoo nageenyi jiraate laayibireerii see uummata beelaan dhumataa jiruuf maal gootan. San hin goone asitti ammoo walgahii kanarratti maayikiraafoonni oosaa ebalu malee ebalu kennamuu hin qabu. Maali wanti akkanaa kun? San bira dabramee maqaa namaa balleessu noo. Maaf maqaa namaa balleessitan? Jawaar Mohaammed guyyaa kam sa'aatii kam eessatti miidiyaa kam irratti waboon qawwee hiikkachuu qaba isinin jedhe. Kuni namtichi kuni gadi bahee haa dubbatu malee gareen dugda duubaan ijaaramee miidiyaalee garagaraa keelloo miidiyaa akka ilma Oromoo tokkotti yeroo OMN hin jirre yeroo OMN biyyatti gale keelloo miidiyaan dhalate. Sagalee uummata Oromootii ta'a jennee deeggarsa barbaachisu goone keelloo miidiyaa waliin teennee ammootu sagalee uummata keenyaaf ta'an. Garuu yeroo dogongoroota inni garagaraa miidiyaa keessatti dalagamullee miidiyaa kana diffeenni godhaa ture. Waa'ee Oromoon miidiyaalee gahaa waan hin qabneef diinni carraa kana argate taanaan miidiyaalee kanneen ni dhaamsa. Miidiyaaleen kunniin dhaamnaan ammoo sagalee uummata Oromoo ukkaamamanii. Miidiyaalee pilaatfoormii qabanii saatalaayitii irra ba'an akka daa'imaatti shururuu jennee guddifannaan. Garuu kuni kana ta'ee osoo jiru keelloon abbama argitanitti jechuudha. Nama Oromoo gargar qoodee diiguu barbaadu hundatti pilaatfoormii kennitanii Salamoon irraa isinii qaba. Namicha Salamoon jedhamu, namicha Sayyuu jedhamu, Jamaal kan jedhamu kan Minisootaa kana jiru. Fi ammas namichi gurbaa hadhaa Tasfaayee jedhamu kunii fi namoota biroo itti dabaluu dandeenya. Wanti jarri dalagaa jiran miidiyaa sanarra taa'anii waan Oromoo gargar diigu malee waan Oromoo tokkoomsuu miti. Fakkeenya isinii kaasa.
in kijibanidha. Kijiba keessa jira miidiyaa jira. Tokko kan hadhaa kun hadha maal jedhe? Maal jedhe kan hadhaa kun kijiba ta'uu isaa? Jawaar Mohaammed woboo qawwee hiikkachiisaa jedhee guyyaa kam? Asbaas ragaa yoo jedhamu namni gaazexeessaadha jedhan hin qabu. Akkas jedhanii hamii. Maali miidiyaan hamii? Maali qabsoon hamii? Maal argattan Oromoo hamiidhaan waan hin jirre uummata keessa ooftanii takka kan. Lammaffaa Jamaalillee amma dheengadda maal jedha? Oromoon hedduun isaa hin beeku. Jawaar Mohaammed 2005 irraa beekaa jedha. Jamaal mataan isaa 2005 Ameerikaan jiru. He wasn't in America. Dhugaan jirtu kan. Anaaf Jamaal akkamitti beektee yeroon keessa jechuu dandeettan? Anaaf Jamaal Ameerikaa 2007 seeni. 2007 seeni. Yeroo tokko seeni. Namni 2005 Ameerikaa hin seenne Jarman taa'ee yookiin biyya biraa taa'ee Jawaariin itti dhiyeenya qabaa hiriyaa turre inni xiqqaa ture akkana gorsaa ture. By the way umriin keessa lamaan walitti hin dhufu. Walitti hin dhufu. Hiriyaa waliis ta'uus hin dandeettan. Jawaar was a very young teenager jechuu dandeettan. Nama 18 gadiiti. Yoo guddate 20 ta'a. Yeroo sanatti garuu ammootu fuudhamee fakkeessuudhaaf jecha waan biraa dhugaa dubbachuu dandeettan. Dhugaa qulqulluttii dhiistanii waan kijiba ta'e itti maqaa yeroo deemtan namni isin beeku namni keessa sana beeku afaan qabatee caccisa malee akkuma har'a laal. Har'a Muktaar maal godhe? Afoo gadhabee hin jenne kijiba situ uummata Oromoo diiguudhaaf deemaa jira. Silaa namichi marii guyyaa sanatti Jawaariin ati eessa beekta 2005? Eessatti beekta? Eessatti wajjin taa'e 2005? Ati biyya kam jirti? Inni biyya kam jiru? Yoo jettee gaafatte inni Jarman jira, Jawaar USA jira. It doesn't make any sense. Garuu kijiba kana yoo dubbanne jarana walirra duultan jedhama namni Oromoon garuu hanga yoomii cadhifna. Afuuffee kijibaatiin yookiin ammoo jooniyaa guutanii kijibuma jooniyaatiin uummata Oromoo boqosu. Not only that. Not only that. Hayyoonni amma yookiin ammoo gaazexeessaas uf godhanii hayyuus uf godhanii gadi bahanii deeman organizationii meeqa ijaara? Meeqa ijaaramee hubadha organizationii isaan ijaara? Organizationii ijaarame kanneen keessa OLC ni ijaarame. OLC hedduun keessa ni Oromoo leaders. Ini ijaarame. Gama tokkoon OLC keessa ta'anii achuma keessaa bahanii GGO ijaaran. OLC keessatti yoo aangoo dhabdu aangoo barbaadachaadhaaf achi utaaltanii eegaluun hin jamaal. Achi keessaa utaalanii GGO kan jedhu ijaaran. That's a fact. Kuni faaktii lafarra jiru. Soban qabu. Oromoon ni beektan. Not only that, yeroo GGO'n effective ta'uu barbaadu OGF jedhanii kan biraa ijaaran. What does OGF has done for so long waggoota kanneen hunda? Organizationii 40 ol jala qabatanii maal gootan? Achi garagaltanii ammoo as hin dhiistanii organizationii xixiqqaa akka OGF jechuun nama Oromoo hunda jalaa qabaa dhaaba 46 ol keessa qaba. Dhaabni Oromoo fakkaatu warri Oromoo Koongiresiin guyyaa hin ijaarre jedhamee akka Oromoo fakkaatutti ni ijaarre jedhamee kutaa Oromoo hundarraa kootaan namaa kennamee diversity amantiidhaaf isaalaan kutaadhaan godinaadhaan yeroo guutamu akkamitti kuni ta'a? WOC maal godhuudhaaf jettan? ABO bakka bu'uudhaafi. Hojiin OGF fi WOC hojjetu maali jettan? WOC bar roadmaappii Oromoodhaaf ta'u lafa kaa'e. Oromoodhaaf roadmaappii Oromoo baasu hanga tokko kanarra dhaabbadhaa fi itti fooyyessaa fudhadhaa jedhu. What does OGF has done? What does other organ GGO maal dalage? Naa hima. GGO dhaabni jedhamu maal dalagame? Wanta kana hundaa kan ijaarame warruma oosaa kana jedhame. Warrooma nuti hayyoota ofiin jedhan. Kuni dhaabbachuu qaban. Hanga yoomii maqaa hayyuu baafattee, maqaa OC baafattee, OGF baafattee, GGO baafattee, OLC baafattee, kwale WOC illee baafattee. Dhugaa isinitti hanga yoomii bifa kanaan Oromoo akkuma barbaadanitti yeroo eeggattanii garanaa garaan nu qoqqoodu. Dhaabbadha. Dhaabbadha. Hin dhaabbattan taanaan ammootu hawaasni Oromoo bakka jiru hundatti akka Gurbaa Girmaa jedhamu kana kan Kanaadaadha. Guyyaa inni gadi bahee osoo waan akka hin guutin olola eegalee duula miidiyaa inni balennaan Oromoon community Kanaadaa maal godhe? Asiyaamee karaa sirrii irra jirtu kan yaangoo irraa jedhanii Oromoo community keessa ture hin ari'an. All other Oromo organizations should react like that. Dhugaa walitti himna. Amma hadha keelloo miidiyaa wanti an siimu keelloo miidiyaan miidiyaalee walitti hin ta'een fakkeenyaaf kan magaalaa kana jiru kan itichaan beeka. Itichaan dhugaa walitti himna yoo ta'e hanga danda'ame nama daandii isaa eeggatee purely waan danda'e hojjetu Oromoo waan walitti buusurraa of eeggannoo guddaa nama godhu. Itichaan magaalaa kana jiraa fi miti ODF inni Oromoo diaspora miidiyaa kan jedhamu ODM kan jedhamu itichaa kan itichaati. Of eeggata of eeggannoodhaan deema. Keelloon garuu pilaatfoormii kennitan namni akka irratti wal cawacabu miidiyaa irratti yoo agartan keelloo jedhama akka hunda abbaan fedhaa fedhu urjii haa ta'u fedhu baay'oo haa ta'u kan fedheeyyuu haa ta'u. But loogoon achirraa mul'atu loogoo keellooti. Pilaatfoormii kennitee fi editorial policy hin qabdan wanti keessaa bahuu fi keessaa itti dabalamuu qabu itti himtanii yoo hin ta'in bari keelloo miidiyaa waan takka beekuu qabda. Yeroo geessa interview gootanii na gootanii yoo wanti an dubbadhe sun isin hin quubsin reject gochuu dandeettan. Kan Dr. Ittaanaan dhiyeesse gootanii jirtan. Thank you. Reject gochuun keessan qofti gahaa miti.
yoo dubbii sana keessa wanti isin reject gootaniif kan isin hin quubsine ta'e Oromootti gadi bahee taanaan Oromoo diiga kan ta'u taanaan yookiin ammoo kijiba qabatamaa hin taane olola biibiin ittiin nama kasatu of keessa qaban yookaan viidiyoo sana dhorgachuu mirga dhorgachuu qabdan no intervii yeroo geessee goote goosiste jechuun yoo interviin godhame sun seera editorial policy keessa kan hin guunne ana waraabdanii wanti naaf deebistaniif hin jiru isin teknishaanota kiyyaa miti. Learn from that. We are just telling you the mistakes. Dogongoroota isin godhaa jirtan. Ammoo platformii kennitanii yoo uummanni isin komate hin boo'inaa. Yoo uummanni isin komate nu abaartan hin jedhinaa. Uummanni obsee dhugaa jirtu isinitti hima. Namni jilbi lama gubatee sadeeffoon naafaadhaan yeroo meeqa wanti kun dhalate. Maaf deddeebi'a rakkoon kun. Namoota ulaagaa yookiin ammootu freedom of speech I agree with that. Freedom of speech jechuun ammoo editorial policy hin qabu jechuudha miti. Kijiba irra gaggeessanii miti. First of all. Editorial policy yookiin freedom of speech is an opinion. Yaada kan keeti. Garuu kijiba maqaa namaa balleessuun waan namni hin jedhin namarra kaa'anii Oromoodhaafi because wanta konti beekuu wanta beeksisan akka salphaatti wanti silaalte. Sababa saatalaayitii irra jirtaniif ummanni hedduun isaanii ka OMN hin dhageeffan. Carraa OMN hin argachuu saatalaayitii ishiin qabne. Yookiin ammootu naannoo hedduminaan uummanni keelloo hordofutti. Olola oofamu kana saatalaayitiin isin gadhiiftan kana kijibdoonni gadhiisan kana dhugaadhaa jedhee fudhata uummanni waan namni hin jedhin jechuudha. Waan jaalmaarroon hin jedhin yoo fuutanii irra keettanii uummanni waan biraa kan hin dhageeffanne taate carraa miidiyaa keessan qofaa kan dhageeffatu anaan uummata summii obaasuu qabu. Sirrii miti. Dhaabbachuu qaba. Pilaatfoormii akkanaa namootaaf kennitaniitiin kan itti fuftan taanaan ammoo namoota akkanaatiif pilaatfoormii kennitanii itti fuftan taanaan this is not about aayidiyaa gara garaa keessummeessuu osoo hin taane akka kiyyaan baanti ilaalcha gara garaa nan keessummeessaa osoo hin taane dubbii ummata gara hin qabne ummata controversial ta'e ummata yeroo hundaayyuu garaagarummaa Oromoo jidduutti summii ummata Oromoo jidduutti fayyaasu Oromoo adda ooduu barbaadaniif sagalee kennuudha yookiin bakka galaachuu dhaabbadhaa kanarraa dhaabbataniif qulqulleessanii yoo akka miidiyaatti Oromoodhaaf hojjettan eenyullee taanaan Oromoon kamuu yeroo kamuu isin bira dhaabbata garuu dogongora yeroo meeqa itti deebitu yeroo meeqa dogongora kana laaqaa ooltu maaf laaqama ijoolleen qaxartaniitiin biyya alaa jiran dogongora hanga naga'u kana heddumina ammaaf hin dalan fakkeenyaaf isaan hojjetaa keellooti dogongoroota akkanaa kana keessa kompleksitii akkanaa keessa waan wal nama waliin buusu kana keessa maaf hin seetu hojjetaa ogummaa gaazexeessummaa qaba amma gaazexeessonni nuti argaa jirru miidiyaalee hedduu irratti kaadiree dhaabaati malee gaazexeessotaa miti kaadiree dhaabaa fedhii dhaaba tokko calaqqisu fedhii ofii namarratti fe'u warra barbaadanii fedhii namatti hin fe'inaa namarratti hin fe'inaa isin quraan harkaan qabdan bilisummaan harka keessan hin jirtu bilisummaan harka uummata Oromoo jirti gabrummaa jala yoo jaalatte bilisummaa yoo jaalatte qabsoo uummanni Oromoo biyyatti godhu malee nuti dagalee ta'u yoo dandeette diinagdeedhaan deeggar yoo dandeette sagalee ta'e hojii advokeesii jedhu Oromoo hin nyaachisin garuu carraa miidiyaati Oromoodhaaf Oromoo waliin nyaachaa waan namni hin jedhin jedhe jettee kalaqqee saba waliin nyaachisin hiikkaan ati fakkeenyaaf tasmaa'ee maal jedhe akkaataa nuti itti hiikkannu akkaataa ati itti hiikkattu kami afaan Oromoo malee afaan gola keessaa kan dubbattan qabdaa qo'attisin warroonni amma achirra teettanii haasoftan kunniin afaan addaa qabdu natti afaan addaa isin qabdan san isin yaa beeknu afaan shimbiraa waboon hiikkachuu qaba guyyaa tokkollee bakki itti jedhu jiraannaan afaan isaa irraa kan bahe biyyoota hedduu irratti sa'aatii dheeraaf nama haasaa as fidi wanti Jawaar jedhe kiliirli jira Oromoodhaan akka yeroo geesseetti gaddaman Oromoon saree ganda keessaatu ofirraa ittisuudhaaf kana jala sararaa beeka saree ganda keessaa si duttu ofirraa ittisu ulee isa barbaachisa I believe in this Oromoon waan biraa dhiisaati abbaan Oromoodhaa ka ilmaan dhiiraa hedduu qabu kabajaa qaba ilmaan dhiiraa hedduu qabaachuu nu kabajaadha ulee miti beeka ulee harka qaba ilmaan arfan sun ammoo ulee harka qabaannaan ammoo kabajaa guddaa kana isa jala sararaa beeka Oromoo ulee isa barbaachisa kabajaa olaanaa kabajaa isaa horachuu qaba Oromoon ulee ni barbaachisa garuu ammoo ulee nu barbaachisa hin barbaachisu namni jedhe jira karaa nagaa uleen barbaachisu namni jedhe jiru karaa nagaa haa ta'u osoo ta'e fakkeenya abaaboo fudhadhaa dhugaa walitti himna amma wanti an argaa jiru miidiyaa kana irratti hin obsinee cadhisne namoonni hedduun isaanii seesee hedduun isaanii warri abaaboodhaaf falman fakkaatanii ummata biraa yookiin Oromoota biraa maqaa itti baasanii gandummaadhaan warra arrabsu jira yoo tokko ganda ta'e kamtu gandummaa jalaa ba'a ati addunyaadhaaf yaaddaa gandi tokko yookiin dhalataan naannoo tokko gandummaa qaba waa'ee miiraatiin liddaa rabbiin sima qofa xahaaree nama godhee nabiyyi godhee si uume yeroo geessee lafatti dhalate irraa bahee uummanni argee gandummaadha kan jedhu taanaan tuulamni gandummaa qaba kan jedhu taanaan maali yeroo geessee qofa rabbi gadi bu'ee samii irraa gadi bu'ee onneetii opereeshinii godhee waan addaatiin na uume nama gandummaa qabuttu namaan gandummaati
Gandummaa jechi gandummaa jedhu jecha dhaaba siyaasaa kana keessa ittiin wal kolaasuudhaaf ittiin mataa wal qabsuudhaaf ittiin akka hin dubbanne gaafii akka wal hin gaafanne dhoorguudhaaf isin warri siyaasaa keessa waggaa 40 lakkooftan uumtanii. Oromoon Finfinnee osoo hin beekne hubadhaa. Burraayyuu osoo hin beekne burraayyuun tiyyaa jedhe. Gandummaaf guyyaa sana akkas jedhee Wallagga Gimbii irraa ka'ee burraayyuun tiyya gara isiin jirtu hin beeku bar burraayyuu. Qaallitti gama isiin jirtu hin beeku garuu tiyya jedhee falmate. Gandummaadhaa. Gandummaa jedhaan natti maaka. Keessattuu warri dhugaa walitti himna. Waggaa lamaan darbe maqaa abaa'oo jalatti maallaqa woboodhaan jettanii guuraa baatan. Guuraa baatan. Gaafiin hin jiru. Maallaqa guuraa baatanii maallaqa kana wobootti hin kennine. Amma maal fakkaatan yeroo namni tokko komii tokko kaasu waan woboodhaaf falmitan fakkaatanii waan woboodhaaf loltan fakkaatanii maallaqa waggaa lamaa guurtee bakka biraatti ergite. Maallaqa waggaa lamaa guurtee Adaamatti suuqaa fi hoteelaan ijaaratu. Amma maal jetta? Waan woboodhaaf falman fakkaataniitiin ka sumunii takka ittiin kennine kun jaalmaaroon isinitti himee jira. Sumunii takka isaaniif kan hin ergine namoota biraa immoo gandaan arrabsitan. Dhaabbadhaaf ilaala. Oromoon diigina. Hedduun keessan bari woboon isin jettan woboo faqqadaan hoogganu. Woboo maarroon hoogganu iyyuu miti bara. Woboo namichi faqqadaa jedhamu hoogganu. Kan naannoo amma uummata Wallaggaa Goojjamee faannoon lafarraa itti juguugde sana keessa kan qubatee hojjetaa jiru. Isa kan isin deeggartan maarroodhaaf miti. Woboo lakkoofsa lamaa kan kalaqee bosona kaa'e isiniimi. Amma woboo faqqadaan hoogganuu fi woboo jaalmarroon hoogganu. Woboo kanneen lamaan kan kalaqe nama Harargeeti, nama Arsiiti, nama Gujiiti, nama Wallooti miti. Isini as teettanii kalaqtan diyaaspooraan. Isintu uume. Achi adda dhaabdanii maallaqa maqaa wobootiin baafatanii tokkotti akka inni du'a murteessitan. Tokkotti du'a murteessitan. Tokkoof ammoo maallaqa ergitan. Dhaabbadhaaf laala. Wanti akkasiin jiru. Kana booda yookaan gabrummaa fudhannee sirna nafxanyaa nurra deebi'ee harka nu haamuru. Lakki kan jettan taanaan ammootu yoo dhugamatti dantaa aangoo kan hin qabaanne eega dallee waa jedhee ture garee tokkoon. Yoo dhugamatti saba kanaaf kan yaaddan warri isteediyeemii Osfaanaa keessatti bakka lama teettanii tiishartii gurgurtan. Mee bakka tokko deebi'aa isin. Bakka tokko deebi'aa. Addunyaan isin hin beektu kan warra Minisootaattu isin beeka. Korri bakka lama ture. Kora abaa'ootu jira. Kora abaa'oo wobootu jira. Maal yoo ta'u Oromoon kora bakka lamatti gaggeeffatu. Walgahii bakka lamatti gaggeeffatu. Ummanni biyya jiru kana hin beeku. Ummanni biyya jiru yeroo namu woboo yogguu jedhu maallaqa kana fuudhee woboo maaf erga fakkaata. No. Haqa jirtu kana yoo kan dhageettanii dhagaa of sirreessa. Kana ta'uu baannaan haqarraa eegallee diiteeyilii waan isin godhaa jirtan babbassinee uummata barsiisa. Babbassinee boru ganama gadi baatanii feetan loluu dandeettan, feetan waan feetan jechuu dandeettan garuu haqa uummata Oromoo waggaa lamaan kana sagalee kan ta'aa ture dhaabaaf miti. Kafaa'uuf miti, pabaa'uuf miti, abaa'uuf miti, woboofis miti. Oromoo akka Oromootti garummaa jala kufaa jiru kana garummaa kana jalaa bahuu qabaadhaa fi sagalee ta'abbaa. Hin callisne mee hubadhaa. Hangaman ji'a meeqa feesbuukii irraa badeera. Ji'a meeqa miidiyaa irraa badeera. Maaliif badda jettee Oromoon gaafate? Garaa bal'annee callisne garuu nu guutte ni bokokne. Raasaan hogguu heddummaatti bara aannis qodaa dhoosaa wanti jedhan kana taane. Wanti isin godhaa jirtan dhaabbachuu dide. Warroonni miidiyaa irraa huccisan, warroonni miidiyaa irraa gaazexeessota fakkaatan kunniin fakkeenyaaf dogongora woboodhaa isinitti haa kaasu. Namoota kontroversiaalii ta'an fuutanii hayyuudha jettanii walgahii abaa'oo irra dhiyeessitan. Waay? Namoonni niwutiraal ta'an qonnaan bulaa Oromoo maaf hin dhiyeessin? Manguddoo Oromoo maaf hin dhiyeessin? Namoota kontroversiaal ta'an. Kontroversiaal warra ta'an kanneen akka Jamaal. Fuutanii yeroo isin achirra geettan Oromoon akkamiin isin amalee wajjin dhaabbata. This is a big mistake. Even including Asaffaa Jaalataa. He is one of the most controversial man. Dhugaa walitti himna. Maal hojjetan Oromoodhaaf? Guyyama walgahiitii hayyummaan isaanii suufa qirri godhataniitiin gadi dhufan. Jamaalillee dhaaf hanga dhaga Jamaal wayyaa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Jamaal waan dandeenyetti even though he is controversial, Jamaal hanga tokko ni hojjeta. Maal jechuudha? Gara kaanillee dhaaba kanillee fudhadhaa. Guyyaa hayyoota Oromoo guyyaa qabsaa'ota Oromootu bar guyyaa April 15 iyyuu miseensa dhaabaa qofaan kabajjani. Miseensa dhaabaa qofaan. Probably namni miseensa hin ta'in ana qofatu bakka sana sanuu laayivii dargee na ilaallata jedhee dhaqee waan gamanaa gamas yoo ilaalu miseensa dhaabaa qofa. Kana yeroo isin gootan yoo garaa bal'ifanneetiin callifnu uummanni Oromoo wallaalaa isiniif fakkaata taanaan no. Jala sanarraa beeka. Oromoon addunyaa irra jirti. Ameerikaa keessatti yookiin diyaaspooraa keessatti iddoo lama dhaabbatamee maallaqni uummata Oromoo irraa guurame qabsoo Oromootiif haa deemu jedhamu kuni dogongoraa. Woboon Oromoodhaaf dhaabbate tokko qofa. Kana ta'uu baannaan woboo kana lamaa wal nyaachisuuf deemtan.
Wama bakka lamatti ijaartanii wal nyaachisuuf deemtan dhaabbadhaa jennee waggaa lamaan kana isin kadhanne. Aktivistoonni Oromoo waliin mari'achaa baane hundisaa akkam taana jennee isin kadhannee isin dadhabne. But you guys are not changing anything. Jaranu maal gootanii gaafa baastaniituma korallee maalillee walgahii hawaasaallee gaggeessitan bakka lamatti daldala nu dhiisa. Dhiisa daldala. Yoo dhugamatti saba kanaaf kan qabsooftan taate mootu kottaame ana wajjin falmii gaggeessaayyuu. Hayyoonni asii amma jirtan kun come out nu amansiisa. Yoo jaalmarroon karaa dogongoraa jiraate abaa'otu karaa sirrii irra jiranii abaa'u si wajjin deemu. Yoo ammootu jaalmarroon karaa sirrii irra jiraate isin jaalmarroo jala galuu qabdan. Oromoon dhaaba lamaan hanga yoomii nyaatama. Hanga yoomii dogongora kanaan ilmaan Oromoodhaa ofii isaaniitii maal taanee kun akkas ta'e jenneetiin ija diinaatiin ilmaan Oromoo of wallaalan. It is because of you guys. Because of you guys. Ammoo kan achi dabartaniitiin gara nuuf hiddanii waan namni hin jedhe waan jaalmarroon jedhe waa hedduu irraa maaf hin dubbatina. Jaalmarroon maal jedhe miidiyaa Habashaa irra dhagee mee wal maata akkasii naayu. Jaalmarroon waan miidiyaalee Oromoo irratti sirriitti hin dubbatin miidiyaalee Habashaa irra dhaqee dubbate. Afaan Amaaraatiin tolchee dubbatee isinitti. Riikardi goonee irraa murree lafa kennee kaa'annee it's a record. Hadha garuu san hundaayyuu namni waan sana irraa dubbate hin jiru. Yoo joornaalistii taate yoo dhugamatti gaazexeessaa saba kanaaf yaadu taate yaada jaalmarroon jedhu sana fuutee hoggana abaa'oo bira geessitee eega kana ta'e eega jaalmarroon nu gargaaraa hin jiru dhaabni kun urga guyyaa nu akka ta'eeti isin hin jedhe maaliif maallaqa maqaa wabootiin guurtan jedheetiin dhaabni gaazexeessaan gaafate jira jira kan. Jira mee dhiira yoo ta'e gadaa bahu ana godhee jira kan jedhu. Gaafiyyuu akka gaafatan akka isin gaafatan hin hayyamtan. Gaafiin akka isin gaafatamu hin hayyamtan. Hin hayyamtan. Gaafiin waan biraa dhiisa. So yaa Oromoo dhageeffadhaa. Soogiddi dantaaf mi'aayaa jedha. Garuu obsinee cadhifnee amma waan Jawar jedhe hunda isaa falma. Waan Baqqalaan jedhe barbaadan hunda isaa falma. Hunda isaa morma. Garuu seesee. Inaaw woboodhaaf maal goonaa abaa'oodhaaf maal goonaa hojiin adda baasu nama. Hojiidhaan. Miidiyaa irra dhuftanii iyyitaniif. Feesbuukii miidiyaa kudhan gamana sadii ijaartanii kun irraa bu'u kun irra koraa kun irraa bu'u kun irra koraa deemtaniidhaaf isin woboo gargaartan isin hin jechisiisu. Cal'isanii mana ta'aniif afaan isaanii qabatanii mana ta'aniif woboo hin gargaaran jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Kanaaf warri woboo gargaaraa jiru hedduminaan nuyi warra miidiyaa irra jiru miti. Hedduminaan woboo kan gargaaraa jiru warra mana isaa keessa jirudha. Warra ibin biyya Arabaatti ashkara Arabaa ta'ee dubbi isaa hanga citutti hojjetetu woboo bira dhaabbachaa jira. Kanaaf warroonni miidiyaa irra jirtan kun mee tasgabbaa'a. Yoo dandeettan miidiyaa irraa baha. Yoo ka isin miidiyaa irraa hin baane taate akkanumatti bakka lama dhaabbannee Oromoo tokko afaaniin tokkummaa nu jedhan. Tokkummaa maal amma isin amma sirban hoo gobanaa dhageeffachuu qabdani bakka lama dhaabbachaa. Hamilee kamiin sirban hoo gobanaa dhageeffattan bakka lama dhaabbachaa. Isteediyeemii keessatti asittillee walgahiin korri magaalaa kana keessatti asis korra jira achis korra jira. Paariin illee kan abaa'ootu tureera. Barreen gaddaa kan wobootu ture paariin. Deeggarsa wobootiif kan oolu barana garuu kan abaa'ootu ture. Why all this shame? Namni isin dubbatu hin jiru. Namni dhugama rabbiin sodaatee haqa kana isinitti mee dhaabbadha. Isiniin jedhu dhabamuun isaa gaafa baasuun keessan kan agarsiisa. Kanaaf Oromoon kamuu gaafii mirgaa abbaa fedhe yoo gaafate gaafii gaafachuun dogongora tokko illee hin qabu. Gaafii gaafatamte sanaaf immoo deebii qixa sirrii ta'een namaa deebisuun tokkoon hooggansaa tokkoon qaama komatamuu isinirra. Abbaan fedhe na komannaan mirga qaba. Abbaan fedhe na komadhaa namni amma yeroo ammaan tana hanga ammaan ilaalaa jiru fakkeenyaaf gammaa ture nama 430 komachuu dandeettan yeroo geesse. Komii isin qabdan sun yoo dhugaa taate komii dhugaati. Yoo sirriin taane komii sirriitiin jedhee deebisuu qaba. Wanti yoo dhugamatti miidiyaa taate keelloonis miidiyaaleen biraas haasawa jaalmarroon afaan Amaariffaatiin godhe sana deebii isaa nu waakkatanii nuufamaa godhaa hin jiran inni jedhe sana mee warra hooggantoota amma asitti kora lammaffaa gaggeessitan ni gaafadha. Gaafadha. Yeroo hundaa dhaabni Oromoo kun umrii waggaa 40 lakkoofsisne jennaa 50 lakkoofsine jennaa garuu ciccitaatu garuu bakkuma lama dhaabbataatuma deemnee uummata Oromoo kana bilisummaa gonfachiisna. Akkamitti bee isin TPLF mo'anne TPLF qawwee miti kan mo'atu. TPLF qawwee miti kan mo'atu. TPLF sammuuni kan mo'atu. Sammuun qeerroon Oromoo wareegama barbaachisu qabatee isin akkamiin amma akkana dhaabbata isinuu bakka lama dhaabbachaa amma an sodaan ani qabu isinitti taa'e eenyuun illee sodaan. Sodaan ani shakkii ana asina keessa jiru amma akka nama tokkotti miti yoo waan sodaa isiniin jedhu. Osoo qawweedhaanuu Oromiyaa Finfinnee hin qabanne tuuta kanneen lamaan yoo ala kanatti hin araaramne
Tuunni kunniin lamaan kan har'a bakka tokko dhaabbachuu hin dandeenye. Har'a Oromoo irraa gamanaan maallaqni bakka lamatti guuramu. Maal ol godhuun isa question to me. Maaltu dhufuuf deema? Laal biyyatti nagaanii karaa nagaatti dhaabna afurii olii dhufanii gamtaa ijaaranii jedhanii walii galuu dadhaban. Koota fedhii aangoo. Fedhii aangoo jalaa hin baatan. Fedhii aangoo hin quuftan. Laala reeffa lafa jiru allaattiin samii irratti ol fixxii jedhan. Dhiifamu yoo dandeettan yookaan karaa irraa goraa. Karaa irraa goraa yookaan bakka tokkotti deebi'a. Hanga isin bakka tokkotti deebitanitti garuu hanga isin bakka tokkotti deebitanii bakka tokko dhaabbattanii woboon lamaanuu kan faqqadan hoogganullee kan jaalmarroon hoogganullee bakka tokko deebistanii diinagdeen diyaaspooraan kennu sun bakka tokkotti deebi'ee sarara boombaa tokkorraan isaan san bira ga'uu eegalutti anis haasa'uun dhiisu isinis ittuma fuuftani hanga dachii tanarraa bannutti jechuudha. Kana sirriitti jala sararaa beeka. Jala sararaa beeka. Hoosisuu dadhabu dhoowwachiisuu hin dadhabu jettee. Hoosisuu dadhabu dhoowwachiisuu hin dadhabu. Kanaaf Oromoo dammaqsuun kenna ittuma fufa. Ittuma fufa. Maallaqni amma kana booda maqaadha. Insirraa hojii deemi waggaa lama kadhannee dadhabnee walitti deebi'an amma kana booda maallaqni ministeera X guuru. Maallaqni ministeera X guuru. Oromoo bira ga'an jiru. Kaayyoo wobootiin oolaa hin jiru. Woboo gargar bakka lama caccabsaa jira jennee isinitti himu. Yoo kana sirreeffadha. Hin sirreeffatan taanaan ammoo rabbiin malee namni sodaatamu hin jiru. Mirga dubbachuu akkanaa kana qabna. Oosaa irratti nama dhoorgatan malee oosaa probably namni 400 homaa isin hordofu illee hin jiru. Honestly speaking. Oosaa yoo xiqqaate yookaan guddate nama 50 nama 60 yookaan 100 isin hordofu. Because of what? Because of summii achi keessa jirtu irraa kan ka'e. Kanaaf uummanni Oromootitti waliin gadi baana taanaan will improve. Dhugaa isinitti maami. Eega miidiyaa ijaarrachuudhaan Oromoo diiguun kaayyoo ka godhatan taate. Gadi baatanii waan namni hojjete jettanii uummata biyyaa keessa summii buuftan yoo ta'e anis miidiyaa feesbuukii tana gara miidiyaatti ol guddisa. Gara miidiyaatti ol guddisa. Interview gara garaa hin dhiyeessa. Ni daakamtu. Ni daakamtu. Taphni hin jiru beekaa. Because eenyullee Oromoo ta'ee kan biraa Oromoo kan hin taane hin jiru. Eenyu qabsaawaa ta'ee eenyu kan qabsaa. Shira xaxaa ani Oromoodhaaf hin jettaa kan shiran xadhan ammoo Oromummaa irraa fuutan. Oromummaa irraa fuutan. Oromummaa keessaa baaftanii gaddummaa galchitan. Isin gaha. Enough is enough. Nyaata waggaa lamaan kana bakka lama dhaabbatame jaalattanii jibbitanii waggoota lamaan kana keessatti akkuma jaalmarroo jedhe maallaqni Oromoon guuree woboo bira gahe kan taaski foorsii qofa jala guuramee jedheera. Kanaan ala maallaqa keessaniin kenninaa isin jedheera. Interview isaa irra deebi'ee isin irra geessu sheer godhaan mara deebi'ee takka takkaan kana booda waan jaalmarroon haasa'e dhimmoota inni dubbatan hin irra isinitti uummanni Oromoo dammaquu qaba. Kana booda Oromoo dhageeffadhu. Oromoo dhageeffadhu. Yoo dhugumatti qabsoon sabaa kun galma hageetti taate. Oromoodhaaf yaadda taanaan kaayyoo dhaabaa kan kee lafa kaa'e. Dhaabni Oromoo bilisoomsu tokko illee hin jiru. Bilisummaa Oromoo dhaabni fidu tokko hin jiru. Osoo bilisummaa kan fidu taate baankii fi taankii harkaa qabu Abiyyi Ahmad. Baankis, taankis, caasaas, humnas harkaa qabu dippiloomaasii hunda harkaa qabu Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmadu ilmaan Oromoo lafarraa fixaadha. Lafarraa fixaadha. Kanaaf cal'isneetuma wareegama ilmaan Oromoo bosona keessa kafalaa jiran kan gatii ilmaan Oromoo kafalaa jiran kan akkana booda isin illaami cal'isneetu. Illaami. Shira dhaabaa. Dhaabaa shira. Jibbaa dhaabaa. Yoo dhugumatti tokkummaa akka amantan taate koottaa. Waggaa lamaa ol mee koottaa ni mari'annaa jennee isin kadhanne. Mee koottaa damee san qunnamtii keessan as fidaa aktivistoonni Oromoo isin wajjin dhaabbachuu barbaadan. Koottaa as fidaa jennee kadhannee dadhabne. More than 2 years. Namni aktivistoota wajjin gaafiillee yoo qabaatan kilaarifaay gochuu hin dandeenye. Namni rogeeyyii tuffiidhaaf jechuudha. Hayyuu gurguddaadhaa gadi buutanii ijoollee sagalee ta'an ijoollee uummata qindeessanii bobbaa garagaraa gargaarsa uummataa keessa jiran wajjin hin dhaabbatte. Shame on you guys. Nama tuffattanii. Namni nama tuffatu inni nu tuffatamaa. Hayyuun piroofeesara namni jedhamu barataa gadi ol dhufu kana ishururuu jedhee akka hanqaaquutti qabatee guddisa. Garuu wanta argaa jiru sanii miti. Faallaa sana argaa jira. Mana barumsaa yookiin yuunivarsiitii keessatti nama ni barsiisu. Yoo as garagaltan ammoo uummata Oromootii summii facaaftu. Maal jechuudha kun? Maal kun? Maal baratanii? Umrii jechuu hin dandeenye. Kanaaf ani ilmaan Oromoo hanga ammaa na laalaa turtan wanti har'a gaazexeessaan Tasfaayee jedhamu miidiyaa keelloo urjii fi ODM fi akkasumas ammoo kaayyoo irratti broadcast ta'ee gadhiifame sun summii Oromoo gargar diiguudhaan ta'ee jedhamee waan namni hin jedhin kana jedhee balu jedhanii facaasaa jiranii. Ergaan dhuma woboodhaan gahaasiisan.
Wobo hoogganni wobo. Hoogganni wobo woboon bosona keessa taa'ee bilbila ammayyaa qabatee kilaashiin hidhatee laayivii seenee ummata Oromoo irratti olola bana. Woboodhaa miti. Ergamtuu diinaati. Inkijibdi malee. Yoo saba tokkoof kan qabsooftu taate Walloof qabsooftee Karrayyuuf hin qabsaa'uun hin jirtu. Wallaggaaf qabsooftee Tuulamaaf hin qabsaa'uun hin jirtu. Gujiif qabsooftee Booranaaf hin qabsaa'uun hin jirtu. Arsiif qabsooftee Harargeedhaaf hin qabsaa'uun hin jirtu. Akka Oromootti qofa yoo ilaalle jechuudha. Garuu waraanni woboodhaa guyyaa namni tokko sirriitti irraa dubbatee ture. Waan kana waggaa lamaaf irra falmaa ture. Miseensi woboodhaa waraanni woboodhaa bilbila ammayyaa qabatee taa'uun tokkoffaa easily track taatan. Easily bakka isin jirtu GPS-dhaan diinni isin argata. Lammaffaa miseensi woboodhaa waraanni woboodhaa bakka hundatti biyya Ameerikaa kana hundatti bilbilee maallaqa kallattii gargaraatiin gaafatee maallaqa godhata. Dhaabaa isin hin jenne. Odeeffannoo yookiin iccitii waraanaallee akkasuma gingilfamee bahaa jira. Dhiisaa dhoorgaa isin hin jennee jedhamne. Gorfadhaa. Qawwee qabatanii bosona keessa taa'anii laayivii seenanii gosa Oromoo tokko irratti duuluun yakka. Gosa Oromoo tokko keessaa baasanii arrabsuun yakka. Because namni Wallaggaa tokko namni tokko as a person gadi bahee waan fedhe yoo jedhe uummata Wallaggaa bakka bu'u. Akkuma amma dura Agunaan yogguu Nabi Muhammadiin arrabsu yeroo uummata Arsii arrabsu Agunaan uummata Wallaggaas bakka bu'u Woboos bakka bu'u jedhamee kileerrii dubbatamee uummanni tasgabbeessi waan sana. Abbaan fedhe Arsii keessaa gadi bahee fakkeenyaaf ani Arsii irra dhaladhe Harargee keessa jiraadhe Wallagga soddaa kooti eessa kana gahee nageessitu hin beeku. Ganda kamitti akka naa galchinaa kanaaf kennitan hin beeku. Ani Arsii irra dhaladhe. Harargeetti nama kan ta'e kolleejii bahee umrii ijoollummaa kootiin nama ta'ee akka nama bilchaatee bahu kan ta'e Harargee keessatti. Maatii koo ijoollee koo Harargeetti argate. Haadha warraa kootiin Harargeetti ol fuudhu. Haati warraa koo ammootu akka tasaa ta'ee dhalattuu Wallaggaati. Eessa naaf kennitu re'an? Gandummaadhaan Arsii naan jettu? Harargummaa naa kennitu? Moo Wallagga naan jettu? Naa himaa qaba. Yoo ka gandummaa nama arabsan taate jalqaba 2008 waan kana isinii kaasaa dhaggeeffadhaa Oromoo. Guyyaa Oromoon maali kun jijjiirama jedhee kun maal jedhee ABO'n bakka lamatti fottooku namoonni na dhufeeti waan naan jedhe. Abdurrazaaq naan jedhe. An siyaasa keessa hin seenne ture beektanii 2007 dhufee reject godhe because argee jennaan kufaatii qabsoon Oromoo keessa jiru sadarkaa ani ABO itti eegaa ture yoo dhufu hin jiru. Maal naan jedhan kunootii uummanni ganda sanaallee akkasii ijaaramee atillee dhimma Arsiitii kootuutiin wajjin dhaabbatu jennaani dhaggeeffadhu jedhe. An Arsiidhaa waa akkadhu ijoolleen koo Harargeedhaa haati warraa koo ammoo Wallaggaa gaafii lama gaafadhe. Bakka kana naa kenni jedheen gaafiin tokko kana. Lammaffaa dhaabni isin jijjiirama jettanii ijaartan kun ABO irraa garaagarummaa kaayyoo qaba. Gaafii tanniin lamaan naa deebisi jedhe. Tokkoffaa gaafii garaagarummaa naa deebisi. Lammaffaan ani bakka sadeen kana Oromoo kanniin sadeenuu bakka bu'a. Anaaf bakka naa kenni jedheen. Maal naa kennarree? Wallagga na galchu moo soddaadhaan kooti. Harar irraa na baasu moo bakka ilmaan kootti dhalatee bakka anu namatti ta'e. Arsii irraa na fuudhaniitiin na diiganii achi na fageessu moo maal godhan? No answer. Then qaama jijjiiramaa 2008 isaan na gaafatan ta'a hin taane. Because I did not get answer to my questions. Abbaa kiyya osoo ta'e gaafii san gaafadhaa gaafii sun yoo naa deebi'e qofa waan kaayyoo sana itti amantee itti seenna. Garuu amma namoota sammuun isaanii sabaaf yaadan hunda fuutee ijoolleen 10 miidiyaa kanarratti waan feete jetteen saba guutuu waboo taatee qawwee baattee gadi baatee sabni kun akkasii gosti sun akkasii yoo kan jettee dubbattu taanaan bor guyyaa biyya qabattan uummata keessa shakkii naqartan. Biyya guyyaa qabattan qawwee sana qabattee osoo lafa sardadhee maal gootaa amma irraa tilmaamuu hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf woboon waraana keessa miseensa waraana keessanii aadaba itti godha. Wareegamuuf baatanii yes. Wareegama kafaluuf baatanii yes. Garuu akkuma hedduun isaanii wareegama kafaluuf deeman bubuutuun takka akkuma miidiyaa keessatti ganda kamuu keessaa namni tokko gadi bahee waan fedhe jedhu bubuutuun takka miidiyaa feesbuukii gubbaa baatee woboo keessaallee wanti isiin hafarsaa jirtu Oromoodhaaf fayyaan kennu. Dhaaba gorsa barbaachisaa taanaan adaba jechuun qawwee irraa fuudhuu dandeetti, bilbila irraa fuudhuu dandeetti, gara fuus dandeetti. Waraana bara. Waraanni kan dubbatu qaama dubbachuu qaba malee namnummaan arge bilbila harka baatee gadi bahee nama arrabsu gadi bahee siyaasaa bira irratti duulu he doesn't have that right. Yoo akkas ta'u taate sun woboo miti. Sun kaayyoo Oromummaatiif miti kan qawwee hidhate. Qawweedhaan sodaachisaa gaggeessuuf ta'a jechuudha. Dhoorgaa gorsa hin dubbadhuu ture. Carraa marii gaafannee hangammaa deebii dhabe.
Gorsa nama keessa. Guyyaa isiisan gootan waan barbaachisu qabu Oromoonis waliin godhuu danda'a. Garuu wantoonni akkanaa kun hin taanetti asitti nuti waliin dubbannu waan gaarii waliin dubbanna dugda duubaan ammoo shirri kan dhaqamu taanaan wanti Oromoo gargar diiguu hojjetama taanaan Oromoo bilisoomsuu osoo hin taane Oromoo sodaa biraa keessa naquuf itti dhaaba gorsa. Warri yuutuubii irra teettanii ammoo Oromoo gargar diiguudhaaf hojjettan isin bakka karaa irraa hanga isin karaa irraa galtanii tokkummaa Oromoo faarsuu eegaltanitti abada waliin dhiibu. Waliin dhiibu. Wanti addaa isin gootan hin jirtu. Barumsa baratanii wanti saba kanaa isin jijjiirama tokko fiddan hin jiru. Dantaa maqaa keessanii mindaa bareedaa nyaatte. Kaarsi dhalatillee hedduun keessan hayyoo ta'uu isin hin jedhan hedduun keessan jechuudha. Uummata Oromoo bira yeroon isin dhaabbattan du'aadha yaraadha. Garuu nama quba qabdu. Waldaa meeqa ijaartanii gargaarsa akka hin goone waldaa biraatti quba qabdu achi dabartanii. Jalqaba waldeen isin komandoo fakkeenyaaf kana keessa jiru. Waldaa biraa komachuun dura ani maal godheef gaafata. An Oromoota hunda bira dhaabbadheera. Oromoota hunda bira dhaabbadheera. Hunda bira dhaabbattee sana booda isin maaf Oromoota bira dhaabbannee jennee dubbanna. Kanaaf kanarraa konfidensii guutuu qabna. Akka namaatitti illee akka waldaatitti illee waan hojjannu beeknee hojjanna. Ammoo cadhisanii namni tokko gadi bahee maccaaf tuulama jedhee maccaaf tuulamatti duuluu hin hayyamu. Maccatti duuluu hin hayyamu. Baarintuma xabbootti duuluu hin hayyamu. Tuulamatti duuluu hin hayyamu. Abadan hin hayyamu. Lafti teenya lafee keenya Oromoon hundi isaatu ilmaan abbaa tokkooti. Kana keessatti ammoo ijoolleen bubuutuun asii achi fiigan of keessaa baasaa tokkoon ilmaan Oromoodha. Dhaaba qabbaneessaa dugda duubaa waliin bilbilaa wal gorsa. Kanaan ala mootu warra diigu ammoo miidiyaa irratti hin taa'u jedhanii diigan taanaan marfee isaanii itti dira. Akka daasee because nama tokko gaazexeessaan tokko gadi bahee waan nama bari nama qaanessa. Nama qaanessa wanti amma dhagahaa jirru wanti argaa jirru qaanyiidha. Amma wanti taane beektanii namoonni maal naan jedhe beektanii. Gaazexeessaa keelloo tokkotu interviidhaaf si barbaadaa naan jedhe. Lakki ani miidiyaa irraa haalli Oromoo kuni xiqqoo nama burjaajessaa jira waan ta'eef miidiyaa irraa fagaadhee jennaaniin maal naan jedhe beektanii. Isin namoonni haqa irratti giddu galeessa taatanii rakkoo Oromoo irratti dubbatan yoo miidiyaa irraa fagaattanii namoonni biroo warri Oromoo duruu damarra duuluu baratan gandaan asii achi uummata Oromoo harkisuu miidiyaa kana qabatanii irra deddeebi'anii sammuu namaa kan ta'anitti garagalchani. Lakkisii miidiyaa kanarraa hin badinaa jennaaniin mee nattaafuu jedhee. Nattaafuu jedheen dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa jirtu abbaan fedhe haa ta'u hayyoonni Oromoo kan taatan hundi keessanuu bakka feete dhaladhu of sirreessa. Mee waan Oromoodhaaf ta'u soolishinii fidaa. Fidaa soolishinii. Fidaa soolishinii. Bar walgahii tokko waliin taatanii gaggeessuu dadhabdanii waggaa lama guutuu. Waggaa lama guutuu uummata 1,000 walitti qabdanii bar walgahii gaggeessuu hin dandeenye. Nama 1,000 akka addunyaatti walitti qabdanii walgahii gaggeessuu hin dandeenye. You know this. Maaf hinaaf ture. Maaltu isin boochisa. Kanaaf Oromoo waan akka isinitti himu. Qaamni kamiyyuu woboo deeggarta taanaaniin woboo waan gargaartuun gargaarii dogongora jiru ammoo ittiin. Abaa'oo gargaarta taanaaniin waan gargaartuun gargaarii dogongora jiru ittiin. Kafaa'oo gargaarta taanaan kafaa'oo gargaarii dogongora kafaa'oon gaggeessu ammoo ittiin. Kanaan ala kuni dhaaba kiyyaa jettee kijibaan dhaaba biraa irratti duulu dhiisa. Waan Jawaar jedhe hedduun biraatiin qeequu dandeettan. Wanti Jawaar dubbate waa hedduu qeequu dandeettan. Garuu waan inni hin dubbanne irra hin kaa'ina. Baqqalaa Garbaa waan inni dubbate kan barbaaddaniin qeequu dandeettan. Waan inni dubbanne ammoo irra hin kaa'ina. Jaalmaarroo waan inni dubbate hin qeequu dandeettan. Waan inni hin dubbannee fi hin hojjenneen ammoo hin qeeqina. Ololan taanii kijiba uumtanii hin deemina. Because leenjiin dhaabbilee keessatti gaggeeffamaa ture nama tokko yoo amansiisuu dadhabde shakkii itti naqi kan jedhuun leenjita. Shakkii. Namicha shakkii itti naqxaa biraa deemtaa namichi kuni waswaas ta'aa waan godhu hin beeku. Achi jala guddattanii kanatu rakkoo keessanii irraa deebi'a. Deebi'uu dinnaa namootu mismaarri teenya torban ishii deebiti ulfaadhaa abbaan fedhe gadi baatanii yeroo geesse qeequu dandeettan garuu dhugaa jirtu dubbadha. Kanaaf waan hin godhina. Dhugaa saba kanaa dubbadhaa. Sabni kun du'aa jira. Sabni kun wareegama hin taane yeroo hin taane kafalaa jira. Walloof yaada. Mee dhiirota taatame amma hayyoota isin hin jennaame gaazexeessota isin hin jennaame mee gadi ba'aa uummata wallootiif gargaarsa guura. Gadi ba'aa uummata wallootiif gargaarsa guura. Asumaan Oromoota Osfaanaa irra turtan. Oromoota Osfaanaa irra turtan gargaarsa uummata wallootiif iddoo sanatti gootan. Carraa argannee galata isinii galchuu hin dandeenye kan Aaliyoon Feesbuukii irratti barreesse malee galatoomaa isin jedha. Torbaan Osfaanaa sana keessa
guyyoota shanan keessatti jechuudha uummata wallootiif gara doolaara 13,000 gurguru. Gahaadha miti. Garuu namni achi dhufee baaksii isin keessa deemee doolaara 13,000 gurguruu jechuun waan guddaadha. Hedduu ulfaadha. Osfaanaanis kan hayyama sana kennee rakkoon uummata walloo rakkoo kiyya. Oromoon uummata kana haa gargaaru jedhee boordii Osfaanaa carraa kanaan galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadhaa naaf jiraadhaa. Warri keessa maallaqa baastanii dhibbaanis baastanii takkaanis baastaniitiin uummata sana gargaartan ammas uummanni walloo nama biraa hin qabu. Diyaaspooraa keessaa nama hedduminaan hin qabanii uummata kana bira dhaabbadhaa. Warri hayyoota ofiin jettan oosaa warri hooggantanii walgahii qofaan odeessitan mee uummata walloo gargaara. Isin agarra. Uummata walloo gargaaraatii mee 100 takka guuraafi. 100 takka guuraafi mee doolaara 100 takka hayyoonni umriin keessan waggaa 36 oosaan lakkoofsisan sun mee uummata wallootiif doolaara 1,000 guyyaa walgahii keessan achi walgeettaniimi. Walgahii keessan achi walgeettaniimi. Mee guuraa doolaara 1,000 yoo xiqqaate waggaa 36. Waggaa 36 kan waggaatti doolaara 2,000 shallagaati. Doolaara 72,000 uummata wallootiin mee guyyaa san qopheessa. Kanaan ala haasawaa ooluun haasofni eenyuufuu waa hin goone wanta nama haasawu kunillee sammuu nama hedduu ni jijjiira. Sammuu namni hedduun maallaqa isaa bakka itti kennu ni laallata. Kanarraan alamootu summii isin facaasaa jirtan summiin kun uummata keessa facaatee uummata Oromoo akka hin diigneef dubbataa jira malee jaaladheeti miti. After a long time gara Facebook as dhufe ulfaadhaa naa jiraadhaa halkan gaarii guyyaa gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.